Hello guys, akkam jirtu? Baga deebitanii gara channel keenyaatti dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee isin barbaachisu tokko isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Viidiyoo kana hundumti keessanii like, share gochuudhaan namoota baay'ee biraan akka gahu yookiis immoo hiriyoota keessan biraan akka gahu akkasumas illee namoota viidiyoo kanaatiin viidiyoo kana fakkaatuutiin gowwoomfamaa jiran hedduu bira akka gahuuf like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Akkasumas immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessaniif dabarsaa isiniin jedha jechuudha. Viidiyoo kana keessatti maaltu jira jennaan YouTube fi TikTok irratti guyyaa 2 fi 3 as wanta fiigaa jiru yookiin immoo wanta facaafamaa jiru tokkotu jira jechuudha. Innis maali? Hamster Combat baafamuu jalqabeera. Hamster Combat Tonkeeperii irratti bahaa jira. Tonkeeperii irratti withdraw godhachaa jira jedhee namoonni baay'een namatti taphachaa jiru jechuudha. Kana maal gochuufi isaanii maallaqa namaa karaa ittiin nyaatanidha jechuudha. Karaa ittiin maallaqa namaa fudhachaa jiran yookiin immoo maallaqa namaa ittiin hatan haga ammaa isin dadhabbii isin gootan dadhabbii haga ammaatti isin bilbila keessan taaf gochaa turtanii hojjechaa turtan hunda karaa ittiin isin shawwadan yookiin karaa ittiin isin jalaa fudhatanidha jechuudha. Kanaaf kana hundarraa of eeggachuu qabdu jechuudha. Kanaaf namni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessaniyyuu akka nama hunda bira gahuuf akka nama baay'ee bira gahuuf namni baay'een akka argee irraa of eeggatuuf jecha viidiyoo kana like gochuun eegalaa isiniin jedha. Ammas irra deebi'aa viidiyoo kana like gochuun eegalaa isiniin jedha jechuudha. Amma kallattumaan gara Tonkeeper appilikeeshinii deemeen akkaataa isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo Tonkeeper keessan keessa seentan haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Kana booddee akkaataa isaan TikTok yookiin YouTube garaagaraa irratti isin hojjetanitti bakka kana dhuftu jechuudha. Bakka mataa waaleettii keessanii irratti ni dhuftu. Kana booddee gara gadiitiin ni dhuftu jechuudha. Gara gadii kana dhufuudhaan maaltu jira? Add wallet kan jedhu jira. Bakka add wallet jedhu sana ni tuqxu jechuudha. Kana booddee bakka add wallet jedhu erga tuqxanii booddee watch account kan jedhutu jira jechuudha. Bakka kana irratti tuqaa isiniin jedhu. Kana booda erga bakka kanatti tuqxanii booddee maal jettaniitu kan isin barreessitan hamster jettanii ni barreessitu jechuudha. Haala kanaatiin erga barreessanii booddee akkaataa kanaatti isiniif fida jechuudha. Waaleetii isaanii kana isiniif fida. Kana booddee bakka garagariitiin continue kan jedhu jira. Continue ni gootu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin erga isiniif dhufee bakka kana tuquu dandeessu yookiin immoo bakka kana tuquu dandeessu gara fuulduraatti notification akka isiniif fiduu barbaadan isa gadi tuquudhaan bira ni dabartu jechuudha. Ammas kana booddee save ni gootu jechuudha. Haala kanaatiin erga seentanii booddee akkaataa kanatti baalaansii isiniif fida jechuudha. Garuu wanti isin asirraa ilaaluu qabdan namoonni baay'een keessan dhufanii narraa bitii kan naan jedhanii jiru. Akkamittiin baankiitti deebifadha kan jedhanii jiru. Kanarraa akkamittiin baalaansiitti galgalchadha jedhanii gaaffii baay'ee namoota baay'eetu keessaan na gaafateera jechuudha. Bakka kanatti ishii kana ilaaluu dandeessu jechuudha isin. Maal jedha kun watch only jedha jechuudha. Baalaansii kana ilaaluu qofa dandeessu. Irraa baasuu hin dandeessanii, irraa gurgurachuu hin dandeessanii, jijjiiruu hin dandeessanii, waan tokkoyyuu gochuu hin dandeessan jechuudha. Wanti isin gochuu dandeessan yoo jiraate ilaaluu qofa. Akkasumas immoo receive fi buy and sell kan jedhu kun banaadha. Buy banaadha. Receive kan jedhu gochuu ni dandeessu jechuudha. Receive kan jedhu yoo tuqxan haala kanaatiin waaleetii isiniif fida adreesiisaa jechuudha. Koppii gootanii irratti dabarsuu ni dandeessu jechuudha. Garuu isin koppii gootanii yeroo isin baalaansii irratti dabarfadha jettanii kan irratti dabarfattan baalaansiin kana irratti ni dabala. Garuu keessaa baasuu hin dandeessan jechuudha. Kan baalaansii irratti dabaltan eenyutu baasuu danda'a? Abbaa akkaawuntii kanaa yookiin abbaa waaleetii adrees kanaatu keessaa baasuu danda'a. Isin keessaa baasuu hin dandeessanii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Isin haala kana irratti dabarsitaniitiin maallaqni keessan nyaatamee jira jechuudha. Namoonni baay'een kana qabatanii haala kanaatiin kana abdatanii kana irratti tapswaappii, hamsterii fi koinoota kan biraallee asirratti withdraw gochuuf kan yaaddan jiraachuu ni dandeessu. Gaafa isaan listi ta'anii withdraw godhaman kana irratti kan withdraw gootan taanaan maallaqni keessan guutummaa guutuutti nyaatamee jira jechuudha. Kanarraati of eeggachuu qabdu jechuudha. Kanaaf kun isin hin barbaachisu. Ilaaluu qofa dandeessu malee baasuu hin dandeessan waan ta'eef yeroo connect gootanis ta'e yeroo wanta withdraw gootan yookiin baafattan maallaqa keessan gara baafattanii qabdan tokko yeroo maallaqa keessan withdraw gootan tokko maal gochuu qabdu?
adreesii keessan isa noormaalii irratti baasuu ni dandeessu jechuudha. Adreesii keessan isa noormaalii kana yeroo ilaaltan haala kanaatiin sendi kan jedhu kunis receive scan swap bind sell fi stake kan jedhu kun hundi isaaniiyyuu banaa jiru jechuudha. Ani yoon barbaade kana irratti sendi godhee gara biraatti sendi godhee maallaqaan baafachuu nan danda'a. Yoon barbaade immoo kanuma deebisee swap gochuu nan danda'a jechuudha. Garuu adrees isa ammaa irraa isa isin ergaa turtan san irraa receive gochuu malee sendi gochuu fi swap gochuu akkasumallee wantoota biraa gochuun hin danda'amu jechuudha. Asirraa akkuma argitan sendi gochuudhaaf hin tuqamu jechuudha. So bakka sendii kana tuqxanii isiniif hin tuqamu. Maaliif kun gurraacha'ee taa'ee akka isa kana hin addaanne banaa miti. Swap kan jedhullee akkasuma gurraacha'ee taa'ee jira. Steekii fi skaan kan jedhullee gurraacha'ee taa'ee jira jechuudha. Haala kanaatiin maal ta'e isin waan tokkollee gochuu hin dandeessan jechuudha. Haala kanaatiin maallaqa keessan nyaatamuu irraa of eeggadhaa isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isin fayyade ta'e yookiinis immoo yoo isin barbaachise ta'e akkasumas hiriyoonni keessan kan arganii irraa akkasitti arganna jedhanii yaadan jiru yoo ta'e dhugaa isiniin jedha viidiyoo kana sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoo kana ammas laayik godhaa namoota baay'ee bira akka gahuuf namoonni baay'een akka irraa of eeggatanii namoonni baay'een akka waaleetii isaanii eeggataniif jecha viidiyoo kana laayik godhaa sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jedha. Waan daawwattaniif galatooma. Goodbye.